argite gartuun ko amma argate. Mana jarkiin qaban ture, ayyama bunaa qaban ture, makiinaa tokkoon qaban ture. Kana hundumaa gurgureen walla manjira. Miidhamaniiru. Waaqayyo dafqa isaanii. Bulchiinsa magaalaa Gimbii ganda Duwwaajaa keessatti kan argamnu bakki nuti argamnu kun immoo egaa qabeenya Obbo Abshiruu Yusuuf jedhamu waggaa 14 oliif qabeenya isaanii osoo ta'ee jiru murtoo dogoggoraatiin itti murtaa'eeti kan jiru. Egaa mana murtii aanaa hanga godina waliigalaa Oromiyaatti falmanii daddabanii achis murtoo haqa qabeessa ta'e hin arganne. Kana waggaa 14 ol akka deemaa turan nu kaasaniiru egaa Obbo Abshiruun. Caffee.